amma Hafuurri Qulqulluun nu gargaaree sagalee Waaqayyoon isiniif qooda. Sagalee Waaqayyoon isiniif qoodu kana akkasin hubattaniif nan barbaada. Dhalootas akkasin hubachiiftaniif nan barbaada. Sagalee Waaqayyoo keessaa Roomaa boqonnaa 1:26 akkas jedha. Sababa kanaaf Waaqayyo kajeellaa namaa salphisutti dabarsee isaan kenne jedha. Sababa kanaaf Waaqayyo kajeellaa nama salphisutti dabarsee isaan kenne. Fakkeenya 18:19 ogeessichi Solomoon akkas jedha. Obboleessa gufatu deebisuun mandaraa marsanii qabuu caala namatti jabaa ta'edha. Obboleessa gufate deebisuun mandaraa marsanii qabuutu caalaa namatti jabaa ta'edha. Xiqsii isinii dubbisaan jira. Roomee 1:18-32 immoo walitti dubbifattan achirraa maalidha? Waaqayyoon utuma beekanii akka Waaqayyootti ulfina hin laanneef galata isaan hin galchine garuu yaada isaanii waan bu'aa'ee hin baafne duukaa bu'uudhaan sammuu isaanii duudee hin dukkaneeffamedha. Utuun gara kadhannaatti hin galin luqqisii isinii kennuu barbaadeetani. Akkas jedha. Iddoo tokkotti immoo macaafa lallabaa boqonnaa 2:1 immoo bara dargaggummaa keetti Waaqayyo uumaa kee yaadadhuedha. Kadhanna. Sagalee kee ijoollee kee ergi. Dubbii keetti dubbadhu. Ayyaanni, sagaleen, jechi maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin saba kee dhaloota kanaa wajjin ta'u. Bara isaanii hundumaa eebbisi. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin Ameen. Dargaggoonni bara kanaa warra cubbuurraa hin deebineedha. Mata duree jedhuun isiniif qooda. Dargaggooti bara kanaa dargaggoota cubbuurraa hin deebine. Mata duree jedhuun isinii qooda. Qolaasaayis 3:5 yommuu laallu yaada keessa wanta lafarra jirutti hin hidhu. Ofii keessanis baasaa ajjeesaa jedha. Roomee 12:2 irratti immoo fakkeenya jireenya bara baraa isa darbu kana duukaa hin bu'inaa. Maayinni dargaggoonni bara kanaa umurii dargaggoota waggaa 14 hanga umuriin isaanii waggaa 21 gidduu kan jiran akka saayinsistoonni addunyaa jedhanitti umurii balaati. Umuriin giddu galeessa sanaa umurii balaa guddaadhaan hoogganamuudhaa'edha. Dargaggeessi kan inni cubbuu jajjabaa godhu umurii sana gidduutti. Umurii sana gidduutti of qabuu hin danda'u. Baay'ee of qabuu hin danda'u. Akka arge jiraachuu danda'a. Persentii 50 gooftaa qaba. Persentii 50 biyya lafaa qaba. Dhaloonni sun yeroo sana keessa umurii akka balaati, umurii akka ibiddaati. Amma wantoonni bara kana dargaggoota miidhaa jiran irratti har'a kanan xiyyeeffadhu. Dargaggoonni bara kanaa komii Waaqayyo dargaggoota bara kanaa irraa qabu inni biraan ija jabinaan cubbuu hojjechuu isaati. Baay'een dhaloota bara kanaa dargaggoota ija jabinaan cubbuu hojjeta. Cubbuun hojjetin utuu itti dhaloonni bara kanaa gama cubbuutti hin dhaga'u. Nama tokkotu ogeessa fayyaati dheengaddaa barumsa gaa'ilaa barsiiseetanii gaa'ila irratti tun barsiisutu waa'ee umurii
ibiddaa gaafadheen isa macaafa masiyana saayinsistoonni akka addunyaa akkas jedhu. Oonaan nami jedhamu sanyiin obboleessa isaa Yihuudaa darbee sanyii biraa akka hin biqilchineef Yihuudaadha kan ergee isa sanyii ta'u dhaqee lafatti dhangalaasedha. Dhaloonni bara kana akkaataan itti cubbuu ofitti harkisuun isinitti hima. Akkannaan jette ogeessi fayyaa kun raajii jette een jedheen barumsa isin barsiiftanii wanta dhaloonni nama gochaa jiran akka ogeessa fayyaa addunyaatti baay'ee waliin faallaadha jette. Maaliif jennaan amma umurii waggaa 12 kaasee hanga umurii waggaa 18tti kan dhufee makkalaakalaa marfee fudhachaa jiruu fi kan qoricha fayyadamaa jiran baay'een isaanii ijoolleedha jette. Keessumaa itti parsentiin addunyaa kana irratti parsentii gara caaluunetti ulfatu baafamaa oolaa jette. Har'a barumsa kanan bal'inaan kennuu barbaada. Waldaan kiristiyaanaa caallumattee dhaloota ooyoo barsiifte bara kana. Hin ceeta, hin guddatta, miillaan kuttee fi das baatee achi tokko akkasiin hin jedhu. Ulfa baasuun cubbuu moo cubbuu miti? Qaa'eel obboleessa isaa Habeeliin ajjeese. Dhiiga obboleessa isaatii dhangalaase. Dhiigatu ba'e. Garaa namaa keessaa irra kan ba'aa jiru dhiiga. Dhiiga sanyii ilmaan namaati. Dhiigi ilmaan sanyii namaa ba'utti Waaqayyoon gammadu. Inni wajjin ciises cubbuu hojjeteera. Isheen wajjin ciiftes cubbuu hojjetteetti. Sanyii badaadu jiraatti garuu garaa Waaqayyoon gadda. Garaa Waaqayyoo hin gadda. Qaa'eel beerree obboleessi kennaan nan argama jettan beekareenaan dhiigi obboleessa kee Abeelii lafaanatti iyyachaa jira ittiin jedhe. Dhaloota bara kana cubbuudhaan laaqamee dhume. Okay. Ameen. Akkasin na dhaggeeffattan nan barbaada iddoo kanarratti. Yeroo ammaa kana ulfa baasuu barsiisuun murteessaadha waldaa kiristaanaa keessatti. Dargaggoonni bara keenyaa hedduun isaa qajeellaa foonii isaa mo'achuu dadhabuudhaan ulfa hin barbaachifne ulfaa'uu yookiin ulfeessuu waan saaxilamaa jiruufidha. Ulfa hin barbaachifne ulfaa'ee ulfeessee ol baxabbataa jira. Dargaggoonni bara keenya cubbuutti kufee dhume. Cubbuutu dhaloota macheesse bara kana. Afur qulqulluu maaliif dhaloota macheesse? Cubbuu dhaloota macheesse. Bara dhaloonni machaa'e, bara dhaloonni bade, bara akkasii keessa jira yeroo ammaa kana. Waan isinii qoodarra. Macaafa qulqulluu keenya seera keessa macaafa faarfannaa 139 lakkoofsa 13 keessi namummaa koo si tuume gadameessa haadha koo keessattis tuna tolcheedha. Faarsaa 139 ammas lakkoofsa 15 ani dhoksaatti yommuun hojjetame gadameessa isaa akka lafa gadi fagoo ilaalamu keessattis yommuun tolfamu lafeen kooyyuu sirratti hin dhokanne. Lafeen koo maal hin taane sirratti hin dhokanne. Waaqayyoon beeka waan hundumaa. Mee jireenyi dhala namaa yoom eegale? Jireenyi dhala namaa kanaa yoom eegale? Waa'ee kana irratti namoonni adda addaa yaada ol dhiitu adda addaa kennu. Keessumaa waa'ee ulfa garaa keessaa ilaalchisuudhaan yaadota wal dhiitan hedduutu jiru. Fakkeenyaaf ulfi ji'a 3 gadi jiru lubbuun keessa hin jiru jedhu. Nama otoo hin taane dhiiga ciccitaadha jedhu. Foon ciccitaadha jedhu. Ji'a 4 duradha lubbuu ulfatti kan galu jedhanii fa'atu jira. Macaafni qulqulluun garuu wanta nama jedhe dhageessaniitu. Macaafi qulqulluun akkannaan jette nama tokko dheengadda. Namni kun faarfattuudha. Baay'ee gadde garaan koo. Kan nama kanaa wajjin jiraate faarfataa akka isheetiiti. Sin fuudha deegoo yoomsee wajjin jiraate. Wanta bara keessa dhufaaru isinitti majoo. Madarakki tokkorra faarfatu, madarakki tokkorra tajaajilu. Waliin ciisan. Garaatti hafe mucaa. Rakkoo maalii qabaree? Dhaqiiti balleessedhe. Lubbuu balleessechaa immoo madarakii irraa tajaajila. Lubbuu ajjeesee. Lubbuu ajjeesee ulfeessee lubbuu baasedha.
bara akkasitti gallee jirra. Bara amma nu keessa jirru kana dhalootaan wallaalchifamina. Bara tajaajilaan utuu sagalee waaqayyoo lallabu, dhalootaaf sagalee waaqayyoo qoodu, birriin sii kennaa dhaqeetti lubbuu baasedha. Ulfan barbaachifne kan dargaggoota fixaaru bara kan dargaggoottii fixaaru. Silaa dhaloota bara kanaa waaqayyoo seexanni ejjatti buuftee fixxe. Wayyaan uffatee deemu ejjaa afaan lama keessa qullaa yaa dhaloonni bara kanaa qullaadhuma isaa yaa. Qullaasaa qullaan uffatu. Armi bakkeetaa, handhuurri bakkeetaa. Maaluma goonaa? Ani bara kana waanuma godhu wallaale. Dhaloota akkamiitiin jedha? Faarfataa deemutu jiru dhaqi ulfa baasii. Ulfa kanan baaftu taanaan sin ajjeesattiin jedhetti fakkara sayyu. Attaman godharee nama waaqayyoo waan salphadhe waan isinitti himatti. Maa inni mooreen akka gootuun jedhe. Eennaan mataa kee addadhu wayyaa gurraacha uffadhuuti assanii taa'in jedhee. Kana malee maal fiddaaf maal faltaaf? Manca'ee yoo dhume, baxabbaxamee yoo dhume, tu'aadha manaa qaboo bakkeerra fiiga. Tu'aadha manaa qaboo umurii ijoollee umurii waggaa 18, 15, 16 wajjin deemee ciisa. Ulfa baasaa oolu, lubbuu toobaa oola addunyaa keenya irratti. Isa qarratti irra waanan ciccimaas ni dubbadhu nan qabaa. Akkasin na hubattan nan barbaada. Waan macaafa qulqulluun keenya jedhu laalla. Nama ta'uu koo utuu hin beekamin iji kee na arge. Dhaladhee bara jireenya koo lakkaa'amu utuu hin jalqamin guyyoonni koo anaaf yaadamanii guutummaa macaafa kee keessatti caafaman. Faarsaa Daawit 139 lakkoofsa 6. Garaa haadha kee keessa utuun hin tolchin si fo'adhe. Utuu ati hin dhalatinis addaan si baase. Sabaaf raajii akka taatu sin fo'adhe. Ermiyaas 1:5. Kutaalee armaan olii kanarraa kan nuti hubannu jireenyi dhala namaa utuu hin uumin durayyuu yaada waaqayyoo keessaa akka eegalamedha. Waan ragaaleen saayinsawwaa ta'an tokko tokko agarsiisutti immoo dhaggeeffadha. Torban sadan jalqaba keessatti micireen kun jedha. Sammuu, lafee dugdaa, honneef somba yeroo itti uumamu ta'a. Salphummaatti nama ta'uun isaa kan mirkaneessudha. Torbee arfaffaaf torbee shanaffaadha. Yeroo onneen daa'immanii dhaannaa onneetti eegaluuf ijiif gurri yeroo itti addaan ba'u beekamanidha. Ragaaleen kunis kan mirkaneessan jireenyi dhala namaa uumamuun miciree irraa kan eegalu ta'uu isaati. Haa ta'u malee namoonnii fi dhaabbattoonni hojii kanaa idileeffatan, dhaabbattoonni ulfa baasuuf idileeffatan immoo yeroo murama qoodaniif akkaataa jalqabbii jireenya dhala namaa dalaga dalaggachuudhaan nama wallaalchisan yakka ciggaasaa kanaaf foormulaa baasaniiru. Dhaabbanni Meeri Stoop jedhamu akka ibsutti ulfa baasuun torban 20 gaditti, torban 20 gaditti, kana jechuun 6 gaditti ala duree tokko malee iyyamamaadha. Dargaggootaaf kan iyyame dhaabbata Meeri Stoop kan jedhamu. Dhaabbanni Meeri Stoop jedhamu kun ulfa baasuun 6 gaditti hin danda'ama. Akka ibsa ministeera fayyaa biyya keenyaatti walii galametti immoo ulfa baasuu jechuun ulfa torban 28 gadi akka itti hin fufne taasisu yookiin balleessu jedhu. Kunis guyyaa dubartii sanarraa marsaan laguu ishee dhumuutti argite irraa kaasee yeroo lakkaa'amudha. Yoo dubartattiin marsaan laguu ishee yeroo itti dhaabbate hin beektu ta'e immoo hangi ulfa sanaa kiloogiraama 1,000 gadi yoo ta'e jedha. Ibsa kanarraan kan nuti hubannu ji'a 4 gaditti ulfi hin jiru. Akka dhala namaatti akka hin ilaalamnetti egaa kanarraan kan nuti hubannu dhalli namaa ofii isaatiif seera foormulaa itti baasee dhiiga qulqullaa dhangalaasaa akka jiru addunyaa beekamaadha. Ulfa baasuun mirkanaa'aa ta'ee jira. Cubbuutti kufee dhume hizbiin. Akka kootti jireenyi dhala namaa kan eegalu gaafa haatiif abbaan dhala sana godhachuu wal bira ga'an sanyiin kormaaf dhalaa yeroo itti ol argatudha.
Egaa erga akkas ta'e waa'ee jalqabbii jireenya dhala namaa irratti yaani namooti kennan sun ulfa baasuu deeggaruun yoo ta'e malee akka macaafa qulqulluutti fudhatama hin qabu jechuudha. Akka macaafa qulqulluutti maal hin qabu? Fudhatama hin qabu. Dargaggoonni keenya kanaan hin beeku har'a. Faashinitti fakkaata. Faashinumatti fakkaata. Dargaggoonni ulfa hin barbaachifne kan saaxilaman fiilmoota qullaa nama agarsiisan saalfii malii hojii quunnamtii saalaa raawwataman intarneetii maxxansamuu ilaaluudhaan akka ta'e keessumaa namni Waaqayyoo Zarihuun Garbee dubbateera. Har'a dargaggoonni keenya kan dargaggoota keenya fixe tokko isa kana. Maaltu fixe dargaggoota yoo ta'an bara kana dargaggoota bara kanaa fiilmii ilaalu. Wantoota dargaggoota bara kanaa ajjeesee fixe. Wantoota bara kana dargaggoota miidhee dargaggoota zeeroo baasuu zeeroon baasaa fixaaru tokko isinitti hima. Fiilmii ilaalu. Fiilmii ilaaluun dhaloota baay'ee ajjeesee fixe har'a. Miidheeree taphate malee. In ajjeese qotee fayyaatti awwaalaadha malee. Akka dargaggoonni keenya kanatti kufanii dhuman kan godhe tokko fiilmii ilaaluudha. Yeroo fiilmiin tokko biyya Itoophiyaa galee dargaggeessi biyya Itoophiyaa keessa jiru dargaggeettiin biyya Itoophiyaa keessa jirtu akkasuma haadhi manaaf abbaan manootaa yeroo fiilmiin Xaanaa moo Qaanaadhaan maqaasaa dhufe sanaa Protestaantii walii kemmas hin qabu. Amma dheengaddaa walga'ii guddaa tokkotu biyya kana keessa ture. Walga'ii guddaa kana keessatti misaadhaaf jedhanii hoteela gurguddaatti misaa nama feeranii namni tokko baay'ee na jaallata riyaa kiyya kottume nama Waaqayyoo misaan siya gabbasaadhe naa feere yeroo baay'ee hoteela gurguddaa taa'uun filadhu maaliif gufannaa baay'ee jira waan ta'eef. Gaafa namni Waaqayyoo kun naa feeree dhaqu dhugaa isinitti hima yafra ko kun anamma dhaloota namaattan gadda yeroo tokko dhugaadha. Namati beektu yeroo isaanii ijoollee 4-5 mana kaa'anii abbaa manaa mana kaa'anii dhiira biraatti hoteela keessaa yeroo isaan itti sirban dhuganii nyaatanii capparanii waa'een kiristiyaanummaatti dhaga'amuu didee Waaqayyo sakaleessa daaraa keessaa isaan kaase dagatanii namni baay'een yaa fira ko yaa dhoko yaa obboleettii ko nama baay'ee beeku nama yeroo baay'ee wajjin kadhannu tokko yommuu isheen sirba bara kanaa duukaa booloon maqaa sirbichaa isa duukaa yommuu isaan dhiira biraa jiwwa lammatanii walitti maxxananii namni karaalee hedduu walitti ejja fira ko akka macaafni qulqulluun keenya lafa nuu katabatu rigannaadhaan namni walitti ejja. Yeroo isaan itti sirbanii walammatanii sirbanii dhumarratti yeroo itti namoonni baay'een ol fudhatanii babbadan faan argaa ture. Baay'ee sheeminna qabe. Bara akkasitti gallee jirra. Namni gaafa rakkinaa Waaqayyoon beekaa, gaafa dhukkubaa Waaqayyoon beekaa, gaafa fayyaaf gaafa quufaa garuu Waaqayyootti dugda gatee dhumeera. Dha'ichi Waaqayyoo kanaaf biyya keenya adabaa'eera. Nama isaa miti lafa isaa beela'eera irra biyyi keenya. Iddoo tokkotti dhiigi namoota baay'ee kan isaan dhaqanii ittiin qoricha hojjechiifatan yoo ejjan malee qorichi isaaniin hojjetu. Mistira bara keessa dhufaaruun isinitti maala. Waan bara keessa biyya keenya seenaa jiru. Dhaloonni keenya akkoo hubatu. Amma seenaan ulfa baasuun beelatti faashinii ta'e. Ulfa baasuun faashinii ta'eera jedhe. Dhaqee balleessa. Dhaloonni xaaxaan qabu.
Garaan Waaqayyoo gaddaa oola guyyaa gara guyyaatti. Mee ibsaan isinii kenna. Akka isin dhaggeeffattan nama barbaada ibsaan. Akka qorannoon dhaabbata fayyaa addunyaa WHO bara 1992 akka lakkoofsa Awurooppaatti godhetti addunyaa kanarratti guyyaa tokkotti wal quunnamtiin saalaa miliyeena 100 ta'a. Isa kanarraan kan ka'e guyyaa tokkotti ulfa 900,000 fi ulfa miliyeena 900 fi 100 uumama. Ulfa uumaman kana keessatti dhibbantaan 50 karoora ala yommuu ta'u, dhibbantaan 25 immoo ulfa hin barbaachifne jedhamee beekama. Kanaafuu guyyaa tokkotti addunyaa kanarraa ulfa 100,000 fi 50 oltu baafama jechuudha. Gabaas dhaabbata Meeristoop bara 2017 akka jedhutti immoo bara 2017 keessa idil addunyaatti jedha. Idil addunyaa akka ibsetti jedha. Hin beeku ogeessi paartii waan inni qabu waan ta'eef namoonni miliyoona 26 ta'an dhiirotas ta'e dubartoonni dabalatee maloota ittiin ulfa fayyadamaniiru. Mala ittiin ulfa dhowwan fayyadamaniiru. Ulfi karoora malee ulfaame jedhamee kan miliyoona 8.2 ol ta'u baafameera. Garaan Waaqayyoo uumamaa gaddu. Ulfi hin barbaachisne jedhamu kun miliyoona 5.2 ta'u immoo dhangala'eera. Kun kan namoota dhaabbata Meeristoop jedhamutti fayyadamanidha. Qofaadha. Akka toora quunnamtii hawaasaa Veeshiner Joorn jedhamu ibsetti immoo akka biyya keenya Itoophiyaatti akka gabaasa amma jirutti ji'a tokko keessatti ulfi 42 ni baafama. Shamarran ulfa kana baasan giddugaleessa kan umuriin isaanii waggaa 10 hanga 19 gidduu jirudha. Mootii ulfa kana baasan gama amantaa isaaniitiin qabamanii jiranis yoo ilaalle dhibbantaan 10 kiristiyaanotadha. Dhibbantaan 10 kiristiyaanotadha. Mee in ilaalla guyyaatti dhiigni qulqullaa'an hanga kanaa addunyaa kanarraa dhangala'aa oolu kanarraan kan ka'e mee garaan Waaqayyoo guddaa gaddeera. Komii guddaas dargaggoota komateera. Waa'ee ulfa baasuu ilaalchee akka seera mootummaa biyyoota guddatanitti namni ulfa baasu fedhe kamiyyuu yeroo barbaadetti ofirraa baasuu akka danda'u mirga kennameeraaf biyyoota adda addaa irratti. Akka biyya keenyaatti immoo yoo dhumnu akka seera yakkaa biyya keenyaatti 528tti ulfa baasuu yakka jedha. Haa ta'u malee akka seera yakka keeyyata 551tti immoo ulaagaaleen ittiin ulfa baasuun eeyyamamu lafa kaa'ameera. Kunis akka armaan gadiidha. Ulfi sun gudeeddiidhaan kan ulfeeffame yookiin fira dhiigaarraan kan ulfeeffame yoo ta'e. 2. Ulfa sana itti fufsiisuun fayyummaa jireenya haadha sanaa irratti haa ta'u ulfichi fiites sanarratti dhiibbaa kan uumu yoo ta'e iyyuu dhalachuun daa'ima sanaa fayyummaadha yookiin daa'imman irratti balaa kan fidu ta'a. Kaarnaan kan ka'e egaa namoonni keenya hubannoo guddaa hin qaban. Waldaan hubannaa hin qabu. Waldaa keessa dhalootatti namni sagalee Waaqayyoo himu hin jiru. Namni barsiisu hin jiru. Dhaloonni maal godhu? Yoo barate dhaloonni of eeguu kan danda'u. Nama tokko takkannaan jedhu. Galgala dhugaa bulee halkan dhugaatii koo dhugaa oolee xafaxafaa oolee jedhee. Beergoo mucaa tokko wajjin buleen jedhee. Halkan ciisaa buleen ganama waldaa dhaqee. Tajaajilaa waldaa sana tajaajilaa oolee jedhee. Ka'imee naan jedhe. Amma dheetu Waaqayyootu itti metee san galgala hojjechaa buleetti ni mu'e. Nan taazzabame. Anillee cubbuun godhe isinitti mee kunuun isaa galeera. Garuu tajaajilaa sana qabaatiin isaa gashaa'e. Rakkoon dhaloota bara kana keessa jiru. Rakkoon dhaloota bara kanaa hubannaa guddaan qabu gadi fageenya.
rakkoon dhaloota bara kanaa hubannaan qabu. Hubannaa guddaan qabu dhaloonni bara kanaa. Baay'ee hubannaan qabu. Hubannaa dhabuurraan kan ka'u dhaloonni dogoggoraa oola. Dogoggoratti kufaa oola. Bara Sodom Gamooraan dhiirri dhaabatee bakkee keessatti dhiiraa wajjin jechuudha. Dhiirri dhiiraa wajjin hojjechuun marrummaan irratti dhiibbaa guddaa fida. Shamarran wajjin ciisuun ikkoo marrummaa irratti dhiibbaa guddaa fida. Karaa uumama waaqayyoo walquunnamtii saalaa kaa'ee dhiiseetti namni karaa bobbaan ba'u wajjin ciisa kun ikkoo marrummaa irratti dhiibbaa guddaa fida. Rakkoon dhaloota bara kanaa tokko isa kana. Hubannoo hin qaban. Hubannoo dhabuurraan kan ka'e sanyiin idda dhala namaa abaaramaa jira. Waldaan hin barsiifne. Waldaan beekumsa gadi fagoo dhalootatti hin himne. Kanan ta'urraan kan ka'e biyyi keenya Itoophiyaan manca'ee dhume. Dhaloonni addunyaa manca'ee dhume. Kan kana fide maal yoo ta'an dhaloonni halkan ciisee ka'ee taa'ee fiilmii ilaala malee sagalee waaqayyoo ilaaluu dhiise. Yeroo tokko boo'icha na qabana. Baay'ee boo'ichi guddaa na qaba. Maaliif boo'ichi si qabe yoo ta'an sanyiin ilma namaa addunyaa kanaa abaaramee dhumeera. Sanyii dhala namaa abaarame. Dhala namaa kana kan abaare immoo waaqayyo miti. Waaqayyo nama abaaru. Waaqayyo miti kan abaare. Namatu ol abaaree fixe oonaan nami jedhamu san jalqaba dubbadhee darbe. Sanyii obbolee isaatii balleesse lafatti. Amma aadaa jedhanii qoricha jedhanii maal jedhanii ilmaan namaa addunyaa kanarraa guyyaa gara guyyaatti gara waaqayyo gaddisiisaa oola. Gara waaqayyo nutti gaddeera. Ijoolleen cubbuu dhiisaa yoo ta'e ijoolleen halkan guyyaa pheenxeedha halkan daabiloos taabula hizbii nagaan qabu. Dhalooti nagaa dhabeera. Nagaan qabu. Jalnatu waldaa guute, sobatu waldaa guute, hamiin waldaa guute, jibbatu waldaa guute, walirratti ka'utu waldaa guute. Garaa waaqayyoo isa kana kanarratti dhalootatti gaddaa'edha. Hin gadde waaqayyo dhalootatti gadde. Dhaloota iddoodhaa dhabe waaqayyo. Dhaloota bakkaa dhabe waaqayyo. Dhaloota qulqullummaa qabu, dhaloota qajeelummaa qabu iddoodhaa dhabe waaqayyo. Akka sanyiin namaa addunyaa kanarratti hin hundoomne, hin baay'anne, namicha maqaansaa Naamruud jedhamu ijoollee orrannoo Ikeyaa. Sanyiin namaa lafa kanarratti baay'achuu hin qabu. Namni akka arge jiraachuu qaba. Mallattoon eebbaa eenyummaa baduu qaba. Namni akka horii beektu horiin bakkee kee dhaabatee walitti ejja. Horiin bakkee keessa dhaabatee walquunnamtii isaa gaggeessa horiin. Dhalli namaa akka akkas ta'uuf imaammata kan baasee yaalii guddaa godhee harkatti rukutame Naamruud ture. Har'ayyuu namni biyyoota adda addaa keessatti iyyamameera. Warra akka biyyoota Afrikaa kibbaafaa keessatti namni akka horiitti akka dhaabate jechuudha. Iyyamamaadha. Maaf ejjitan jedhu. Mirga kootiidha. Mirga si gaafata. Dhalli namaa irra akkas ta'e dhumaa jira joo. Waaqayyo bannaaf ogummaa guddaa nuu kennee bara kana milinneen dabarru taanaan. Nafurri waaqayyo waan natti hime qaba. Bara 2014 yeroo ceene dhaloonni akka isaan of eeggatan barsiisinaan jedhe firri waaqayyo. Dhaloonni billicha irra jitan immoo billicha tumura. In argitu taatee ciccimaan ganaa hin ta'a. Namoonni qulqullummaaf amanamummaan dhaabbatanii waaqayyoon eegan mirga abbaa isaanii ta'u. Kanaaf dhaamsan guyyaa irraa barumsa kanarratti isinii qabu kunumaa baay'ee hin dubbadhu. Barumsi kun kallattiidhumaan soshaalee miidiyaa adda addaa irratti nan qindeessa gadan dhiisa.
Waaqayyoon naaf kadhadhaa. Irrattis hojjechaan jira pirojektii isaa. Dhaloonni jal'inarraa akka isaan deebi'anii fi Waaqayyo Waaqa Abrahaam naaf kadhadhaa. Anis siiman kadhadhaa. Sagantaa itti aanee dhufutti amma walitti deebinutti nagaaf ayyaanni Waaqayyoo isinii wajjin ta'u. Barri keessan eebbifamaa yeroo gaarii naa qabaadhaa. Shaaloom.